Baasiin dhufte baasiin kuturii lama walqixxaan warra kutaa kudha lamaati. Kaatonni kutaa lama barattee warra kutaa kudha lama wajjin biiroote jirtu. Noora eenyudha? Nagaadha. Jirtu. Baasii dhufte baasii kuturii lama walqixxeesse yaa warra kutaa kudha lama. Maal sin gargaaru? Haalli gargaaru waan baay'ee na gargaarta malee maal na gargaara kun mataa dhukkuba eeggatan. Eegatoliin hojii kana galan mataa dhukkuba rafnandee. Namni hedduu tolli isa gurraacha diimaa sana. Maal jecha jirta namichi naan gargaaran na teetu. Nan deettu aanan. Tola isaatu hojii galee jira keenya nan hojii dhufe. Hojii galuu dhufte? Hojii galuu dhufe. Maa hojiin galuu nama hin hojjetu naan jedhamu. Moo maal dhabeedha? Hojii nan galchitu. Biiroo kana keessa hojii galuu dhufteere? Moo waajjira kana keessaa barbaaddeeti? Hojiin barbaade. Tolataan hin gadda. Waardiyyaa nan na biraa gale. Waardiyyaa namaan eeguu hojii guddaan eeggataa jiran ture. Daa'imni waardiyyaa duubas waan biraa qaba. Odoo biyyaa gurguree dhufee waardiyyaa nan eeggata galee eeggata dookumentii baatee waajjira deemee. Waajjira kam seenaa? Itti gaafatamaa siin ta'e. Waajjira kam seenaa? Waajjiruma keessatti taanee kan jiru kana gaa biiroo manaajimentii moo maal jedhu itti gaafatama manaajimentii naanaa. Akkamitti akkana ta'e? Ani waan sanaan galte anis akka isaatti amma hojiin barbaada. Namichi hojii galuudhaaf wantoonni dursa qindeeffamuu qabantu jiru. Maaltu qindeeffama ree? Hojii waluma gurguranii sana qabu siman kenna kunoo. Hojii galuu fi birrii maaltu walitti fidee? Ulaagaa tokko saamee gadi mana fudhatu kunoo. Nama na ta'e. Kunoo isa nan qabu. Deeffatu kana kiisii deebisi. Nama na fudhatu irraa ana ragee korraa qannasee sana sii kenna kunoo ishii dabale kunoo. Ishii kan ammoo ragee guyyaa lama naa taate. Kunoo hojii kuma waardiyyaan galuu barbaada. Maali? Tola isaan amma kana ta'an inni qaba. Eenyutu si erge? Anuma. Ani zannee iyyitu tola isaan erge hojii argate. Ati maaliif yeroo hundaa adii dugdaa? Birrii illee itti dabalatee naa kenni galgala dhuftee hojii waardiyyaa fakkeessii qabeenya kee kanaan seeniitoo boodarra biiroo keessa gataa. Amma birrii kana walitti qabadhu utuu narraa ba'i. Narraa ba'i. Maaloo nama naa gara nan godhin ishi kunoo. Narraa ba'i ani birrii hin barbaadu. Kunoo hojii nagartu kunoo. Namichi narraa ba'i. Hojii waan si galchuu hin qabu. Hojii hojjetanii barataniitiin galu malee mana haraqee fi mana farsoo hojjetanii. Araqee kee barbaadna. Hojii hin barbaadu. Oolu dhaqee ittiin araqee guyyaa lama dhugi. Hin barbaadu. Fudhan birrii qabu. Suurri isaanii as keessa kan jiran kun warruma birrii kafalan miti. Narraa ba'i. Narraa ba'i kana qabadhu narraa ba'i seerri hin jiru. Nama nan xiqqaanne yoo kana daratanii hidhaata warra hidhamanii fudhatu. Sitti waamu jara amma ararra jira. Natti wanta ani immoo Kana qabadhu utuu narraa ba'i. Wanta ati gochaa jirtu gocha malaamaltummaa irratti kan hundaa'edha. Gochi malaamaltummaa immoo biiroo waajjira kana keessatti hojjechaa jiru. Kanaafuu narraa ba'i. Kana biratti utuu narraa ba'i. inni deengada wardiyyaan an seeneetu har'a biiroo hojjetu kun haqaan seene. Ani waa'ee isaa waan na ilaallatu hin qabu. Suma miti kan galu. Iddoo ati manaa kee jirtu sitti huu garuu Maaltu beektaa manaa? adadi kiiboordii akkatti lakkoofsa hinaannessaa oole. Tokko daa'isbooraan dhufee magaalaa keessa akkatti hinaannessaa oola. Akkanatti akkatti magaalaa keessa naannessa. Akka mana farsoota, akka mana araqee, akka hoteela mana algaa qabachiisaa oola taate. Iskiritti ooluu fi qabachaa oola. Narraa ba'i. Narraa ba'i. Narraa ba'i. Hojiin barbaadu immoo barbaadu birrii qabu. Asumattan si eegaa galu. Jaraan maan sitti waama kunoo isaan ala jiran kan narraa ba'i. Waa'ee haadha manaa kun waan beekuu qabu. Waa'ee tola isaa waan beekuu qabu. Ati kan si dubbisaa ishee jalaa qabdu kana. Nisaa nama dubbisi. Kana qabadhu ta'u narraa ba'i. Amma sangaannaa gurguramutti qabatu kan walitti deebi'ee qabala. Lafa hojii galuudhaaf lafa kan bitaa jirta hanqabdii qabsiiftu. Hojii mootummaati bara hojii mootummaa kana kaffalanii miti kan galan. Warri 30,000 kaffalan kun har'a lafa bitachuu fi Ani waa'ee isaanii waan hin beeku hin qabu narraa ba'i mataa nagaadha. dalagaa mana araqee dhageetoo biiroo kamiin boqotate moo iddoo bashannanaa kan biree mana araqee Mana haraqee dhiisi mana asiidii dhaqee obboleessa ta'u. Ani hojii kiyya irraa na ariisisuudhaaf kanatti dhufteef ergama wayii qabda malee tura nagaa miti. Anaattu mana haraqee dhiisitoo mana asiidiitti godhe.
Mana asiitti borii bubbu'adhu dha. Godhattu Narraa bahi. atis fayittuu kutaadhuma saddeet moo sagal malee maal fitte birrii mahinaadhaan gadhiitee hojjettanii haa ta'u. Narraa bahi mataa nagaa. Birrii fidee dhufee hojii na galchi. Hojii galuun mana haraqee galuu seemu.